ChatGPT wayita fayyadamtanitti Chrome extensionii taaskii isin ChatGPTdhaan hojjettan yookiin dalagdan garaagaraa isiniif salphisuu fi ariifachiisuu danda'u tokkoon isin agarsiisa. Na hordofaa. jalqaba irratti Chrome browser keessan irratti taabii haaraa banuudhaan gara Chrome Web Store ni adeemtu yookaan immoo bakkuma searchii kan irratti Superpower ChatGPT jettanii haala kanaan barreessanii search gootu jechuudha. Ati aansuudhaan jalqaba irratti kan isiniif dhufu jira Superpower ChatGPT kan jedhu jira. Isa irratti kilikii gochuudhaan gara Chrome Web Store itti isin geessa. So bakka kana irratti jalqaba add to Chrome jechuudhaan extension kana gara Google Chrome fayyadamaa jirru kana irratti add goona jechuudha. Extension kana gara Google Chrome keenyatti add goone booda kallattumaan gara accountii ChatGPT keenyaatti kan inni nu geessu. So amma akkuma agartan extension keenya add ta'eetii nuti jira. Bakka kana irraa close jechuudhaan alertii nuuf dhufe kana ofirraa ni cufna. Itti aansuudhaan egaa bakka kana irratti wayita promptii yookaan inputii akka gaaffiitti wantoota garaagaraa kennuudhaan ChatGPT kana irratti search goonu resultii nuuf dhufu tokko irratti hundoofne wantoota garaagaraa hojjenna. Fakkeenyaaf what is AI jedhee haala kanaan wayitan gaafadhutti AI yookiin immoo artificial intelligence maal akka inni ta'e ChatGPT'n deebii naaf kennuutti jira yookaan immoo deebii naaf barreessuutti jira. So wayitanni deebii kana naaf xumuruu barreessee xumuruu jechuudha. Akka duraan itti osoo ta'eeti barreeffama kana copy godhee bakka barbaade irratti fayyadamuudhaa fi select kanaan godhu. Kana jechuun haala kanaan drag gochuudhaan kanaan select godhu. Kana booda garuu wanti kun ni hafa. Ofuma extension nuti amma add goone kuni copy kan jedhus biraan ni qaba. So haala salphaatti batanii kana irratti tokko click gochuudhaan barreeffama kana guutuu copy godhachuu dandeenya. Lammaffaa irratti immoo ChatGPT kuni akkuma isin beektanu word limited dha. Kana yeroo jedhu wayita deebii tokko nuuf kennu deebiin nuuf kennuu barbaade yookaan nuuf barreessuu barbaade dheeraadha taanaan haga limitiin isaaf kenname qofa barreessuudhaan ni dhaabbata. Yeroo sana continue jechuudhaan kan nuti akka inni itti fufee barreessu kan nuti ajaju. Kana booda garuu haala sanaan ajajuun ni hafa. Akkuma argitan as biraa bataniin kun karaa extension amma nuuf dabalamee jira waan ta'eedhaaf si'a tokko isa irratti click goona automatically ChatGPT'n barreeffama sana itti fufuudhaan nuuf barreessuu eegala jechuudha. Extension kana irratti featurein kan biraa kan namatti tolu as biratti tuqaa 3 ni jira akkuma agartan. Tuqaa 3 kana irratti wayita click goonu rewrite nu gochuu danda'a barreeffama ChatGPT'n duratti nuuf barreesse kana akka inni rewrite godhee irra deebi'ee nuuf barreessu akka inni paraphrase nu godhu akkasumas immoo explanation nu kennuudhaan akka inni explain nu godhu clarify wantoota hedduu kunas bira argitan summarize gochuudhaan illee akka inni barreeffama keenya sana summarization isaa kan nuuf kennuu danda'u extension nuuf gochuu danda'udha. Kana qofa miti as biraa akka agartan kana export kan jedhu jira gara local computer keenyatti illee export goonee itti fayyadamuu yoo barbaanne formii bakka kana irratti tarreeffamanii jiran kanaan export goonee locally computer keenya irratti akkuma argitan kana fayyadamuus ni dandeenya jechuudha. Kana qofa miti extension kuni wantoota faayidaa qaban garaagaraa ofirraa ni qaba. So extension kana itti fayyadamuudhaan hojii ChatGPT'n hojjettan akkasiin ariitii qabaattan akkasumas immoo akkasiin efficient taatan hedduu tokko isin gargaara. Itti fayyadamaan isiniin jedha. Gabaabaadhumatti viidiyoon kun kana fakkaata. Viidiyoo taanuun haga wal agarutti turtii gaarii jecha chaanalii keenya kanaaf haaraadha taanaan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a.